nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa tiyuubii baga deebitanii gara chaanaalii kanaa dhuftan har'alee barumsa afaan oromoo afaan ingiliffaa afaan oromootiin kan jedhuun walitti deebinee irra jechuudha har'a barannaa subject and object kan jedhu kan miila darbe ni baranna jennisan har'a itti fufna jechuudha kanaafuu na waliin turu geessan inni irraanfatinaayii dhiifama duuban wacni simbiraa jiraachuu danda'a dhaggeeffadha jechuudha yaa yeroo baay'ee riikaardi gochuun doormitti barattoonni waan jiraniif waan namatti tollee fi barataa akkan ta'e isinitti meen jira miti kanaafu ala bayitan riikaardi godha kanaafu sagaleewwan simbiraan jiran jechuudha ifaman jedha okay amma gara barumsa keenya yoo deemnu subject and object kan jedhu miila darbe video waa'ee passive fi active yoo barannu waa'ee subject kanaa fi object kanaa sirriitti akka beekuu qabnu isinitti meen ture jechuudha isin hojjedhu jedhee illee isin gaafannaan namni nuuf hojjedhu jettanii jirtanii kanaafu namni tokkollee ta'u yoo itti fayyadame gaariidha waan ta'eef isiniif hojjechuufan dhufe jechuudha subjectiin maal jechuudha objectiin maal jechuudha fakkeenya ni ilaalla jechuudha harawa yoo taatan qofa subscribe godha video kiyya like godha yaada keessan naaf barreessaa jechuudha akkamii video keenya akkamiin haa hojjennu kan jedhu naaf barreessuu keessan hin irraanfatinaa jechuudha amma dura subject jechuun maal jechuudha amma hima keessatti jechuudha himni ni jira miti hima tokko keessatti fakkeenyaaf namni tokko caaltuun gara mana barumsaa deemte kan jedhu hima jennee yaa fudhannu jechuudha amma caaltuun gara mana barumsaa deemte kan jedhu hima jechuudha caaltuu kan jedhu kun subjectii jedhama caaltuu subjectiidha maal jechuudha subject jechuun yoo jettan the subject of a sentence refers to the person or thing doing the action or being described argitanii miti subjectiin sentence jechuun hima keessatti jechuudha wanta raawwii tokko raawwatu yookaan wanta dalagaa tokko dalagu san jechuudha namni dalagaa tokko dalagu yookaan wanti raawwii tokko raawwatu achi keessatti bakka subject jedhame jechuudha raawwii tokko yoo raawwate ta'e yookaan dalagaa tokko yookaan dalage ta'e wanti sun subjectidha jechuudha hima keessatti wanta tokko kan dalagu yookaan kan raawwatu subject jedhama akkasumas ammoo describe kan goonu kan ibsinu wanta tokko yoo ibsine wanta tokko kan ibsinu waa'ee isaa kan ibsinu ta'uu danda'a amma fakkeenyaaf caaltuun baay'ee bareeddi yoo jenne bareeduma caaltuu ibsayanaa jirra waan ta'eef caaltuun subjectii taati jechuudha amma gara fakkeenya keenyaa deemnu caaltuu went to school caaltuu went to school yoo jenne caaltuun gara mana barumsaa deemte kana keessatti amma eenyu kan hojjete yookaan dalagaa kana kan raawwate raawwii kana kan raawwate eenyu jennee gaafanne jechuudha subjectii keessatti caaltuudha jechuudha kan mana barumsaa deeme yookiin raawwii tokko kan raawwate eenyu caaltuudha kanaafuu caaltuun subjectiidha jechuudha caaltuun subjectiidha jechuudha asirratti inni lammaffaarra jiru kun immoo caaltuu is very pretty caaltuu is very pretty amma caaltuun baay'ee bareeddi jechuuf osoo barbaannee caaltuu describe godhaa jirra jechuudha yookaan caaltuu ibsinaa jirra jechuudha asirratti caaltuu ibsaa jirra jechuudha amma kan duraat irratti raawwii isheen hojjette ilaalaa jirra asirratti immoo ibsaa jirra jechuudha garaagarummaa isaanii argitanii miti caaltuu is very pretty caaltuun kana hojjette yookaan garana deemte osoo hin ta'in caaltuun baay'ee bareeddi subjectiin kun amma maalidha caaltuun subjectidha jechuudha asirratti kana jechuudha wanta ibsinu tokko yookaan ammoo wanta gocha raawwate san subject jenna jechuudha kana jechuudha amma immoo kan laallu maalinni object kan jechuudha object jechuun maal jechuudha object amma object jechuun asirratti maal jedha object is the receiver of an action object is the receiver of an action in a sentence amma objectii maalinni wanta hojiin tokko irratti hojjetamu san jechuudha amma wanta tokko nyaatti yoo jedhamte amma wanti nyaatamu sun objectiidha jechuudha wanta dalagaa san hojjete yookaan
abbaa dalagaa san dalage sana osoo hin taane object jechuun maal jechuudha? Wanta abbaa dalagaa sun irratti raawwatame jechuudha. Yookaan wanta dalagaa sun irratti raawwatame saniin object jenna jechuudha. Garaagarummaa subjective objectii asirratti ilaala. Subjectiin abbaa dalagaa sana raawwate, objectiin ammoo abbaa dalagaa sun irratti raawwatame yookaan wanta dalagaa sun irratti raawwatame jechuudha. An object can be a noun. Noun ta'uu danda'a, maqaa ta'uu danda'a, bamaqaa ta'uu danda'a, akkasumas gaalee maqaa tiin dursamuu danda'a jechuudha. Okay, inni biraammoo maal inni jechuudha? Fakkeenya yoo laallu he kicked the ball. He kicked the ball. Inni kubbaa dhiite rukute. Amma namni tokko kubbaa dhiite yoo jenne, tolaan kubbaa dhiite yoo jenne, amma asirratti fakkeenya kanatti he kicked the ball. Ball kan jedhu kun amma maalidha? Objectidha jechuudha. Object kan jennu jechuudha. Maaliifii kan irratti raawwatame ball kan jedhu irratti kubbaatu dhiitame waan ta'eef jechuudha. Inni kubbaa dhiite yoo jenne inni abbaa hojii san hojjetu yookaan maal jenne subjectidha. Ball kan jedhu kun ammoo objectidha. Wanta dalagaa sun irratti raawwatamu sana jechuudha. Okay, fakkeenyi lammaffaa kun ammoo he pushed her out of the door. He pushed her out of the door. He pushed her out of the door. Amma akkana osoo jennee kan dhibame eenyu asirratti? Isheedha. Isheen amma maal taate jechuudha? Kan hojiin irratti hojjetame tun objectii taate jechuudha. Objectii taate jechuudha. Kan dhiibamte asirratti amma balbalaan alatti kan hambifamte eenyudha jechuudha? Ishee waan taateef isheedha jechuudha. Asirratti objectii kan taatu. He pushed. Inni asirratti maal ta'a? Subjectii ta'a jechuudha. Inni abbaa dalagaa san hojjete waan ta'eef. Isheen ammoo dalagaa sun kan irratti hojjetamte waan taateef maal taate jechuudha? Objectii taate jechuudha. Objectii taate jechuudha. Amma fakkeenyota kana sadeen ilaalla. Subjectis ni baasna, objectis ni baasna jechuudha. She is writing a letter. She is writing a letter. Yoo jenne isheen xalayaa barreessaa jirti. Isheen xalayaa barreessaa jirti yoo jenne she kan jedhu isheen amma kan barreessitu, kan dalagaa san yookaan raawwii san hojjettu waan taateef ishee kan jennu. Isheen amma she kan jedhu kun subject ta'a jechuudha. Writing a letter. Leetarii barreessaa jirti waan ta'eef ammoo kan barraa yookaan dalagamaa jiru kun ammoo leetar waan ta'eef maalidha? Objectiin leetar ta'a jechuudha. Lammaffaarra kan jiru immoo he is eating a sandwich. He is eating a sandwich. Inni saandwichii nyaataa jira yoo jennu inni saandwichii nyaataa jira. Kan dalagaa jiru eenyu? Isa. Kanaafuu inni maal ta'a? Subject. Kan irratti dalagamaa jiru yookaan kan dalagaa sun irratti raawwatamaa jiru eenyudha jechuudha? Sandwich. Kan nyaatamaa jiru sandwich waan ta'eef sandwich kan jedhu kun maal ta'a jechuudha? Object ta'a jechuudha. Inni biraa immoo the old man is singing a song. The old man is singing a song. The old man kan jedhu kun amma maal ta'a jechuudha? The old man kan jedhu kun subject ta'a jechuudha. Subject. Sirbi amma asirratti the old man kan jedhu kan hojii sana hojjete namicha kana jechuudha. Namicha old ta'e kana jechuudha. Argitanii miti asirratti the old man. The old man is singing a song. Asirratti song kan jedhu kun immoo maal ta'a jechuudha? Kan dalagaan irratti dalagamedha jechuudha. Kan dalagaan irratti dalagamedha. Kanaafuu maalidha jechuudha? Song kan jedhu kun objectii ta'a jechuudha. Objectii ta'a jechuudha. Argitanii miti asirratti singing a song. Singing a song jechuun sirba sirbuudha. The old man
jechuun ammoo nama guddaa ni beektanii miti nama old umriidhaan deeme jechuudha nama dulloomes akka dulloomutis ta'uu danda'a nama umriidhaan deeme the old man is singing a song. Egaa kanuma jechuudha akka irraa fayyadamtan viidiyoon keenya irraa kanuma warri subscribe godhin ammoo subscribe gochuu keessan hin irraanfatinaa yaada keessan naaf barreessaa jechuudha. Viidiyoon ani isin hojjechaa jiru isin fayyadaa jira moo akkamii mee yaada keessan naaf barreessaa jechuudha. Yaada keessan baay'een barbaada ammaaf bakkuma hirtanitti nagaa naaf ta'aa. Amma viidiyoo itti aanutti ammoo karaalee qo'annaa barattootaafis ta'uu danda'a barattoota iddoo adda addaatti jirtaniifis warra elementary ta'uu maltu warra high school ta'uu mala akkasumas ammoo warra university jirtaniifis karaalee qo'annaa namoon success ittiin ta'an jechuudha. Karaalee baay'ee nama fayyadan karaalee qo'annaa jechuudha. Isaanan isiniif qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Ammaaf bakkuma hirteen nagaa naaf ta'a. Bye.